gartanii jirtan gurbaa tokko fakkeenyaaf yoo najjeesuu deemtan uumana nyaachisaa kan tokko gartanii ijoollee waan takka firraan quban qabne kareefu guyyaa meeqaa booda achi geesse dalagaa barbaadu jirtu. Taa bakka sanitti arsummaa walloo harargee jimmaa dhiisii namummaan irraa badee if jibbite. Nama ijoollee kan qabu daa'ima amma 18 ijoollee duraa wanni isaan godhan waan ajaa'ibaati waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Kana keessatti ka maafiyaadhaa naa gala ka mootummaadhaas naa galti siyaasa. Garuu ijoolleen teenya tarakkoo akkasii keessa ifiifuu dabartee achi dhayite. Kammoo Liibiyaadhaan kutee Ijiptiin kutee namni meeqa biraa du'ee gargaarsa rabbiitiin Awurooppaa fi Ameerikaa ga'e. Awurooppaa fi Ameerikaatti maqaa Oromootiif Oromummaatiin hawaasa Oromootiin gargaarfamee waraqaa argate. Arra gaddeebi'ee miskiina waan nyaatu dhabee biyyarraa baqate. Miskiina lubbuu fi hayyoo habboonsaa akka milishaa hin ajjeefne lubbuu isaa mallaqaan bittee suutiitti ergite ajjeesaa jira jechuudha. Hiraarsaa jira jechuudha. Balaan tokko nurra gahaa jiru dhumaatii namaati. Akeekni waan kanaa maali jennee alaallu. Kana jedhin raaboo. Akeekni waan kanaa tokko jarri maafiyootatis namoonni dhuunfaa kunis dantaa dhuunfaa fi waloo gaggeessuudha barbaada. Miidhaaf akeekni waan kanaa du'a lubbuu namootaa qofa miti. Waggoota 8 dabre kana systematically Oromummaa caccabsuudhaaf. Oromummaa osoo hin ta'in namummaa moral value hawaasa keenyaa caccabsuudhaaf irratti dalagamaa jira. Waan tokko yoo hubattan ijoollee waan kana gootu alaabaa uffatti bakka tokkotti. Dubbee deemtee hoggaa laaltee waan ijoollee sabboonummaa qabdullee miti. Ijoollee qabsoo keessatti turtellee miti. Deliberately sabboonummaan Oromoo akka jibbamu namni waan Oromummaa jamtoon akka jibbu. Namni qabsoo Oromoo tan akka jibbu. Oromummaa tanaa akka jibbu waan yaalamee jira. Kabiraa gandatti uummata cabsuudha barbaadamaa jira. Ijoollee tanaa laalte maali? Somaalee kanneen kaan miila dhoofan kaan makiinaa loonitti fe'anii boodarra baharatti ergan. Achi maallaqa irraa buusan. Jarri kun waliin dalaganii beekadhu sheeringii qabanii beekadhu. Akkaawuntii baankii isaantu maallaqa waliin daddabarsa. Amma si galee kanaaf waan goonu ustaaz ogutaa kamutu naa godhe waan goonu tokkoffaa anas wajjin haasofne. Anammaa anas guyyaa kana shafa karan jiru kan hin fidoota kallee hojjedhe nagare na fakkaata isa illee hin qunnamne. Tokko anas wajjin wal qunnama wajji haasofna. Anas jalqaba irraa kaasee hanga ammaa waan hojjechaa jiru ni ibsa. Rakkoo bakka san jirtu ni ibsa. Rakkoo kanaaf buurri hamaa ijoo ni ibsa. Rakkoon kun akkatti ka'uu danda'uu fi deeggarsa barbaadanis nu ibsa. Namoota bakka san rakkoo uummantakaa warra liidarshippii bakka sanii beekee miseensa kana guutuun qabtu tokko keessaa qabatta. Mataa irraa gaddiide waan ta'eef. Mataa guddaa hoogganaa attack san jiru ni kanna. Hoogganaan guddaan attack jiru kun ni to'ata mataanaan miseensi hawwadaa fi haramayaa hundi ni buqqaa jechuudha. Waan kana jarjarina miira keessan galina waan guyyaa takka guyyaa lama torban takka buqqoo miti kuni mootummaadha. Mootummaan qabsoo barbaadu. Mootummaan hojii barbaada dalagaa isa godhachuu barbaada. Kuni waan yeroo kannanii fi itti jabaatanii hirribatti dhabanii hojiitti dhabanii dalagaa fi itti dhabanii itti hojjetanii malee waan hoyooyii guyyaa tokko guyyaa lamaatiif warraa fuutuu miti isa kana. Kanaaf jarjarin nu barbaachisu. Yeroo kan nuufi qabna sagantaatti baafachuu qabna pilaanaan deemuu qabna tartiibaan deemuu qabna jechuudha. Akkamitti akka diimnu malee amma ijoollee miskiina walii qabnee boocisuun qofti bu'aan ta'u. Jara kana nama waggaa 8 waggaa 10 dalagaa isaan godhatee galatee mu jiru jira. Dallaalonni kun nama dhibbaa oli nama dhibban kana kama qaba beeku jira. Khaliistii isaan kana harkaa qabu jira. Dallaalota kana keessaa eenyu qarra hamaa ta'e nama harkaa qabu jira ammas. Inni sun eenyu anas. Kanaaf anas wajjin dhaabbachuu qaba isa barbaadu qabna anammoo wanta kawaada isiniif seena. Anas akkaan dubbisu. Anas eegaan dubbise booda akkaan isaa wajjin marii godhu. Eegaan isaa wajjin marii godhee booda sagantaa guyyaa takka akkaan isaa wajjin qabu. Sagantaa isaa wajjin qabanne sana irratti immoo promoshina fiidiyoo isin hojjedhaa isin beeksisaa arra sa'a jaarattis yoo ta'e boru guyyaas yoo ta'e galgala boru sa'a lama Itoophiyaa halkanis yoo ta'e yeroo ittiin anas argadherraa kaasee qophii jiru finnee fiidiyoo isin waraabee sagantaa guddoo nama 30 oliin hordofamtu tagabaasni si jalqaba irraa hanga dhumaatti addaan bahu yoo xiqqaate taliistii dallaalota 50tti argan
شنطة سنكيسا إنه هما إنه ما لجدا إنه يسدل في خجوا خدنا دبابنو حتى هنگا ميديات اللي واندي هنگا جورت اللي واندي ما كوجو نبدين كبا خناكو غونمو وادي سنبينسينا خناف أما وني قدام نتقول نوجراتي خرايتين أنا سرقني أنا سيوجي مري غونو وان كان خاد دباسينو خنو دندو يوجراتي أنا سي أنا يعني خي خنا إذا كان رجوا ولي قال لا أكمل مجرو خنا تدي بني وان غونو جراتي بكاتو قال تو ما كان ما كان خاسن نمني وادي بلتقيو جراتي دبلا أنا سلايف تنقل لك خمسة قرطة كموسى قرطة متوقعني قلة ساشين نسكو بيروان تب بشان نقوم بربادا واني تدابلو wanti jiru kana caasaanis ni jirti caasaan anasi information keessaanin si kanna wanna san qabannee kaasirra baasus ni baasna oromiyaa keessaas ni jirani akkuma ati jettisanii oromiyaa bakka adda addaa fidanii gama harargee kanatti dabarsanii arsii keessas caasaa qabanii jimma keessas caasaa qabanii baalee irrattis ni qabanii harargee achitti irraa dhufan san boodaan karaa lamaan deemanii tokko karaa Laasa'anooti tokko karaa Jabuutii kana achi saraa ataqii bakka hunda information isaanii keessaanii sii kanna san boodaan abbu'aanas fiddee bal'inaan irraa haasoyne caasaa isaanii kana bakka jiranitti cirree keessaafu horii yaman abbu'aanas akka ta'utu wanta hanga mootummaa federaalaa Itoophiyaa qabatti kana keessaanii sii kanna hundumaafuu. Thank you. Let's go now. Okay, kalau sampai Munir, namni bira khawa dabala, ego wabsan. Galato mulfada tertibu mai gata ira sila abba kenya kana fuldura rubacho lembar ban sa ya do so kawa tani tan redu indu banno lakin anwan wa fi sene dubada ege sindu batum bodo to ulfada dubada galato ulfada Galatom yaani tartiiba nati keefte jilka barraama xumuraatti yaada gaariidha. Hattoota hundeesii gogsuun barbaachisaadha. Haga biyya irraa yaada kana ni fudhadha jettee asirrattis amma tartiibaan kennuunis ijoollee sanis ammas bineensatti deebisuudha waan jedhu yaada san irratti waliin nu galchaa jecha. Amma ati wanti waadaa nu seentee deemaartu waadaa san hagaati bakka nu geettutti nuisi waan barbaachisu waan si barbaachisu si jalatti qabuu qabna. Kana qofa osoo hin taane hanga biyyatti hanga mootummaa biyyatti hanga federaalaatti namoonni karaa gadaanu kanarra darbanii deemanii hanga Adaamaatti jechaadha. Shaashamanni irraa kaasee ijoollee warra Arsii garamirraa kaanii Dodola Adaabbaa Heeraroo achi eessa dhufanii Shaashamanni irraa gara Adaamaatti gadi geessanii Adaamaa irraa fuudhanii achirraa kuchisiisanii jechaadha. Yes, kana hunda beekalu nama oofuu jira namni sun miseensa gara kanaati. Eeywa, eessarraa baruma darbe kana keessatti ijoollee mana barumsaa irraa guuranii lidistaarii ijoollee dhuunfaa birattu. Mana barumsaa irraa fuudhanii Finfinnee geessanii Finfinnee irraa Baardar yaabbachiisanii Baardar irraa haga Matammaatti geessanii jechaadha. Eenyunni jalqaba ganduma san keessa jira jechaadha dallaallee. Uummanni keenya calliseetuma taa'ee nama laaluu osoo hin taane bineensa isa nyaataa dhuka bobaa isaa jala jiru gadi bahee saaxilee ankaawuntii isaatiin maqaan isaa guutuun mootummaa federaalaa bira jira. Kun sirratu akka qabutti tartiiba isaa akka itti deemuuf qophooftanitti hattuu saaxiluun itti fuufaa kana galatoome hundi keenya jecha hojii mana dabbaalii qofa osoo hin taane hojii mana uummata keenya hundaati. Warra ajjala jirtanii warra viidiyoo kana booda dhageeffattaniifis hunda keenyaaf itti gaafatamummaa fudhannee itti fuufnaa jecha. Kanumaaf dabbaal galatoomii mariin keenya kanarraa kanatti nu qopheessite kana jalqaba hundumasi Suudii dhaquun durattuu Yaman ganda irraa kaanee hanga Yaman irraa hanga Suudi Arabiyaa hunda irraa ni naannofnaa jedhee yaadati nu kaaftarraa nin fudhadhaa galatoome ulfaadhu. Okay, ulfaadhu tumsa. Okay, namni biraa kaawwaa dabaltan dabala. Hayyubi maal jetta? Sigal jetta dura sigala maal argama? Illee ol seenuu xiyyaafillee. Faayoon arganne yoon arganii galcha faayoo takka takka barreeffadhu itti fufi hayyuu. Hayyee dabbaal kiyya ijoollee nama takka kaniin beekuun qaba mucaa dhiyoo takka lasaanotitti arraba irraa muranii achi karra darban tokko dhaga'uun dabdatilleen. Mucaan san ijoollee gaara mul'ataati. Arraba irraa muranii lasaanoti darbanii anaa fi wushuufaa sagalee ta'uufii ture. Kaza nama waan kana godhe guutuutti hin beeka. Keessattuu warri ergama bakki ergamuun Harargeedhaa sirriitti hin beekan. Anama kan hin jiraadhu magaalaa Jijjigaati.
magaalaa Jijjigaa kanarraa bakka ordaadhaan maal jedhanii aduu jaanii jira achi nama buusan nama kana bakka isaan galan kana hundaan beeka tokko keessattuu saahiba kiyya wallahi ibimaari jena mare mucaasan nama ergeen beeka waan ta'eef si galee kaza ijoolleen teenya tanii fi Harargee kanarraa deeman hundi isaanii beeka dabalataan ijoolleen arsii nama biyya keessa jiru jechuudha mi'a jiru kiyya kabiyya keessa yeroo amma kan isin jiru information naa kan follow sugodan jira afaan kun ta'ini mucaasa ragabuuti na argi ayye anama keessaan si dubbisa nama yoona sagalee kiyya kana dhagaa ni baafata waan ta'eef nama nabii mawjin eewa nama nabeeku an fakkeenyaaf amma an tiktaakeraa an yuutuubii fiilmii faan dalagu dammoo namni kun na dhiyaatee fiilmii dalaguudhaaf barreeffama na fiduu ture footoon qaba isa bar saahiba kiyya bar na waan eewa keessaan itti himaa ammas barna adabi please asmanna adabi ayye asmanna adabi follow back sugodan jira na kan namu antaro gagabuuti ayye kan number baat thank you ayye tuttukanii duraan ari'an suuta tireen lafa galatti akka nama qabnetti ifuma gubbatti argu. Okay, intala arsiitti fufu. Namni faa hojjamtu sana gadi takka badeeffadhu. Hawwii arsiiti moo eenyu? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Tabbaala anillee obboleessa kiyyaanarraa ilma obboleessa kiyyaanarraa qabanii tumanii viidiyoon irratti erganii guyyaa sadi ga'ee amma immoo du'eef hin jira isaa addaan hin baafanne suuraa isaatiif viidiyoo isaa asirratti ergan waan dandeettaniin nu gargaara rabbiif jedhaati. Miskiin wallah. Okay, abshir hayya galatum. Hayya namni bira dabaltan dabala achi wanta gono gona amma mucaa amma na dubbata kana fi nama daddarraa waan hin jiru. Okay, hayya gifti. Keessan na dubbisa viidiyooti. Okay. Dhaamsiin dabarsuu barbaada. Dabbal namni ajjala jiranis warri arraan tana carraan argatiin ka ol bahanii quuqama isaaniitii fi dhibee isaanii jirtu saniin himatiin follow haasi godhanii meseejii si erguu danda'a. Meseejii san laalteetuma deebista. Meseejii takkuma qofa ergitan jiru. Takkitti isa yoo follow hin qabaannes takkitti san irratti ergaa gayaada si barreessuu danda'anii nama san deebiteetiiti meseejii requestii keessaa itti dhayita. Namoota san. Akka si godhanii akka namni ol seentanii wanna jechuun danda'in dabbal follow gootaniiti duma meseejii takkatti ergitanii follow isaa achi boodaan inni ergaa keessan dubbisuu danda'a. Yoo follow isin irraan qabaannes. Achi booda follow isin godhee isin dubbisa akkasii wal qunnamtanii jecha barbaade. Okay, itu galatum. Okay, namni bira munir dabbal deeqa takka. Warri amma bareeda gootee mucaa buusuu keetii keessaan akka dubbistan irra caalaa keessaan dura xumuruu qabna. Maaliif warrumaan dallaalaa as jala taa'ee ilaaluuf jira. As jala jiran hattoonni nu. Kanaaf information tokko tokko keessaan nu kan asirratti dubbachuu dura keessaan sirriitti wanta goonee eega isaan qabaman booda yoo dubannee irra jiran jaa akkam jette jaadaka. Okay, anti nafi berubah tu aldu berubah nak boleh jadi sih. Anak kanas. Okay. Ayah namni berapa? Ati kanas sama guru di sini tidak bakar kung kabusani. Okay, okay. Anas tahu anas kau ni casan nama tidak boleh cip. Okay, thank you. Ayah. Okay. Ini tu boleh berapa? Tuan tu Khalid tu Ustaz achi ga hala ana mon de kibar bade guya tibara nan de ana